jirra jirtu ilmaan Oromoo kan baa kan dhiyaa kan kaabaa kan kibbaa akkuma beekamutti egaa intala nafxanyoonni nu arrabsee arraba nafxanyaan nu arrabsan irratti haasawaa marii bal'aa taasisuuf deemna. Obboleessa keenya kana maqaasaa barreetii san booda karaa ajandaa keenyatti qabannee isinii dhufnetti dabaruu yaalla. Obboleessa maqaan keenya jedhamta. Maqaan kiyya Abdiisaa Gammadaa jedhama. Gaafii isin na gaafattaniif qilleensa Oromiyaa keessatti wanti afarfamaa jiru jibbiinsuma duraan nuu qaban irratti daran cimsataniitiin uummata keenya tuffii qabanii fi haala gadhaantummaa isaan ittiin ilaalan waan garaa keessa isaan jiru qabatanii waan isaan amma buqqifatanii haasawaa jalqabanii haasofni isaanii qeerroo mangaa arraba akkanaa kana arraba guddaa haasofni isaanii waan baay'ee nama ajaa'ibuu miti. Akkuma jedhamu akkuma Oromoon duraan mammaake tisiisarraa damman eeganii kan jedhan kun waanuma isaan irraa eegamu kanaa miti duraan waan kana caalu jedhaatu hin turan. Uummanni Oromoo akka waan nama hin taaneetitti uummata duubatti hafaa uummata barumsa hin qabne uummata yaaduu hin dandeenye afaan keessan reediyoo cabsa akkuma nuun jedhan akka namaa ittuu nu laalaatiin hin turre. Kun yaa'u amma mooyyuu yeroo kana keessatti yeroo osoo isaan gara gadiititti nu laalan isaanii ol daran isaanii ol caalleetiin argamnee jirra. Of fuulduraafillee hin caallawu. Uummanni Oromoo beekaadha. Uummanni Oromoo akkuma sirna gadaa addunyaadhaaf gumaache waa guddaa Oromiyaa Itoophiyaa kufteellee ka ol kaase uummata qeerrooti, qeerroo Oromooti. Amma isaan qeerroon isaan amma tuffataniitiin arrabsan kun qeerroo dukkana keessa kufaatii keessaa isaan kaase. Itoophiyaa kufte qeerroo ol deebise amma qeerroon wariidha warii jaan dhaga qeerroo mangaa jaaniitiin arraba akkanaa nu arrabsuu danda'ani. Waan baay'ee nama ajaa'ibu miti akkuma Oromoon duraan mammaaku sangaa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa jedhan. Kana yoo jedhu muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy kabajaa osoo qeerroo keenyaaf qabaatee osoo sabboonummaan isa keessa jiraatee isa biratti dhaabataniitiin ka duraan qineedhaan nu tuttuqan caalaa ifa baaniitiin dubbatanii jiran. Kuni tuffii isaati. Osoo inni kabajaa qeerroo Oromootiif afaan Oromootiif uummata Oromootiif osoo kabajaa ka kennu taate waan akkanaa dubbachuu miti inumaa hin yaadanii ture. Kana yoo ka jedhu taate kabajaan inni afaan keenyaa fi uummata keenyaaf illee kabajaa tokkollee hin laanne. Inni masaraa mootummaa biyya tokkoo ta'eetiin afaan keenya afaan isaa afaan inni ittiin barate afaan abbaa isaa dubbachuu saalfateeti moo dubbachuu akkuma jirri nafxanyaan duraan tuffatan san tuffateetiin irra taraa jira. Akkuma gaafii deebii yoo bakka hedduutti yoo godhaniif yoo waa dubbatullee inni illee afaanuma jaraa kanatti garas harkifata. Haasawa kana yooma afaan Oromooti irra caalaa haasawuu baatellee walqixatti wayita tokko afaan Oromooti wayita tokko afaan Amaariffaati osoo haasaamee irra gaarii ture. Sabboonummaan isa keessa yoo waan hin jirre osoo sabboonummaan isa keessa jiraate diinni keenya akkana jechuu miti. Diinni keenya waan biraa nuun hin jiru. Qeerroon sirna wayyaanee keessattuu kabajaa guddaa qaba qeerroon. Sababa qeerrootiif bara OMN yeroo 20 ol ka cufame. Qeerroo sodaataniiti. OMN kun qeerroo nutti kaasaa. Qeerroon kun gaafa ka'e biyya kana nuuf hin toluu ka jedhan OMN cufuuf birrii guddaa irratti baasuuf turan. Kun maal agarsiisa? Kabajaa isaan qeerroodhaaf qaban agarsiisa. Sirna kanarratti sirna qeerroon dhiiga isaa dhangalaaseetiin biyyattii dukkana keessaa ifatti baase keessatti qeerroo tuffatanii arraba haganaa kana jechuun isaanii kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Kun akkuma dura dubbanne
tuffii daran inni nu tuffate isa malee ummata kanaa miti kan nu tuffate. Inni ummata keenyaa osoo kabajaa qabaate gaafa aangoo irratti ba'e kabajaa qeerroo kana irra deddeebi'eetiin dubbataa ture. Inni wanti inni dubbatu ፍቅር ያሸንፋል ምናምን ወማሁማ ዋነ ከና እኒ ደመር ሃኢድ አምኑ ማሊ ከን ሃኢድ አምኑ በር ከዳ ኑበር ከዳቹን ኢሳኒ ይመል ሚአምኔ ኦሶ ኢሳን ኑአጂሰኒ ኑሚዳን ሰን ኢረ ተርካምበኒ ሃኢድ አምኑ ኢሳን ኢራ ይመል ኑራሂን ኤገሙ ኢፈማን ሃኢድ አምኑ ኢሳን ቱጀቹ ቀባታ ኑ አስዴብኔ ከዳኔ ኡመተ ኑንፌኔ ኡመተ አኩመ ዱራኒ አርጋ ከነ ጅቡ karaa jalaatiin uummata nu nyaatu. Inni asirratti waa'ee Doktor Abiyyi sabboonummaan isa keessaa homaa waa takka illee waa mul'atu miti. Inni akkuma Balaa Zallaqaa sanyii ofii gara haadha ofiititti lakkaa'uu barbaadeeti moo gara haadha ofiitii fi niitii ofiititti lakkaa'uu barbaadeeti moo maaliif waa'ee Oromoo kana Oromoo bakka bu'eeti oppiidiyoo bakka bu'eeti inni aangoo kana akka qabate. Inni sin beeka ummanni Oromoo guutuun hin beeka. Kanarratti ummanni keenya qeerroo sabboontonni keenya jaallan gootuwwan keenya lafee isaan itti cabaniitiin dhiiga isaan itti dhangalaasanii hadha ga'ee kabajaa kana isaaf horee 4 kiiloo isa seensise. Kanaaf inni gootota keenyaaf ummata keenyaaf kabajaa osoo kan hin qaba ta'ee siidaa Minilikii Finfinnee keessaa buqqise siidaa Taaddasaa Birruu hin dhaabaa ture. Kanarratti wanti inni hojjetaa jiru inumaayyuu hin jiru. Maaliif guyyaa Hacaaluu Hundeessaa koonsartii irratti dhiyaatee waa'ee buqqa'iinsa Sumaalee irratti nurraa orgaa yaa Lammaa, nurraa orgaa yaa Abiyyi, nurraa orgaa yaa biyyaa yoo diddan qeerrottan iyya kan inni jedheetiniin dubbate irratti guyyama san fuula miidiyaa irratti as bahee fuula isaa gurraachesseetiniin deebii kennaa ture Abiyyi. Nuti nama akkanaa kana hin feenu nama addaan qoqqoodu. Inni qeerroodha dhugaa isaati abdii qeerroodhaa qaba. Akkuma san qeerroon abdii qaballee waa hedduu jijjiiruu hin danda'a. Kan inni jedhe qeerroo keenya tuffachuu barbaadeeti moo maaliif kana dubbattaaf interview waa baay'ee haasa'aatiin hin ture. Asirratti ummatuma kennaaf dhiisa nuti beekaa dhabneetillee miti. Yoo ka of sirreessu taate of haa sirreessu. Inni guyyaa aangoo qabaturraayyuu kaayyoo isaa ibsee jira. Guyyaa aangoo qabatu bar inni faaruun isaa ka jalqabaa haadha ofiiti. Dhugaadha haadha ofiin jaalatan faarsuu isaa hin jibbiru. Irraan aansee waa'ee abbaa isaa dubbate abbaan isaa kun Oromoo ta'uu isaatiif isa jibbe moo waa'ee haadhaatii fi waa'ee niitii ji'a tokko guutuu ka haasa'aatiin hin ture. Bakkuma duraa akkuma gaafa jalqaba dhaaba wayyaanee keessa waraana wayyaanee keessa makameetiin sabboontota keenya ka ittiin wallolaa ture abaawoodhaan. Ammallee gootota keenya tuffachuudhaaf kabajaa isaanii laatuu dhabuudhaan gootota keenya tuffachiisee ummanni abaawoon akkuma duraanii ooneg jedhan ummanni sabni kamuu hin sodaataa ture. Sodaa kana kanarraa mulqaatiin hin jiru. Sabboontota keenyarraa kan mulqaatiin hin jiru. Akkuma gootota keenya qeerroo keenya bakka hin laannetti gootota keenyaafillee sodaa ummanni kabajaa nuuf qabu ofirraa kaasaatiin hin jira. Amma kanuma fuudhee marii teenya gama goorabaatii deemnaa arraba mana keessatti taa'anii mana keenya keessa taa'anii aangoo nuti isa qabsiisne isa dura dhaabbattee qaalittiin afaan jallasan nafxanyaan hottee duudaan nu arrabsite kanaaf mee maal jetta isiin tun karaa seeran nu dhiyaattee as boo qabdi moo foon isii kokkotamee cicciramuu qaba jettati deebisaa kan hanga harkan nutti hin dhaabbannu jechuudha gaafin ta'e. Asirratti ummanni keenya qeerroon waa gochuu dadhabeetii miti. Ammallee mootummaan nu ittiin bulaa jiru mootummaa keenya jechaafi isarratti abdii ganneeti malee waa jijjiiruu dadhabneetii miti. Isii miti nuti nafxanyoota guutuu Oromiyaa keessaa baasuu hin dadhabnu. Ammumallee ilmaan nafxanyaa haala suukanneessaatiin Oromiyaa akka qabatan daran ummanni keenya akka phuuphaatitti isaan kunuunseetiin osoo isaaniif
biyya keenya keessatti olaantummaa isaan qaban waardiyaa isaaniif ta'ee isaan jala jibbiinsa namummaa osoo isaanii hin qabaatin isaan haala kanaan jirutti isaan ammallee nu'uu isaan baachuu hin dadhabne isaan ba'aanu isaan baannu kana dadhabanii jira. Magaalota hedduu irratti fakkeenyaaf akka magaalaa Asallaa ummanni nafxanyoonni masgiida ijaarame irratti masgiiduma lafa isaanii ummanni keenya lafuma isaan ijaarate irratti maa asirratti ይሄ ሰፈር የአማራ ሰፈር ነው ይሄ እዚህ ቦታ ላይ መስጊድ መተከል የለበትም ጀዳኒትን ሀላ ሀሜኛ ዲኑማ ገራ ኢሳኒ ኬስ ጅሩ መርዚ ገራ ኢሳኒ ኬሰት ባተን ሀላ ኢፋቲን ባሰን ጉያ ከን ኡመኒ ከነ ወለገየትኒ በሃዲያ ወለገይ ጋፋ ከእት ቃምኒ ሞቱማ ጅዱ ሴኔ guyyaa kanallee qaamni mootummaa ummata keenya baay'ee miidhee jira. Haa ta'u hunda dubbachuudhaaf yeroo nu hin gahu osoo waa'ee kanaa hin dubbanna jenne halkan tokkoo miti torbaan tokkoo iyyuu waan nu gaanu nutti hin fakkaanne. Ummanni keenya immoo iyyuu haala dhiifamaatiin osoo keenya sirnuma isaanii keessatti agaasiin guyyaa san ummata keenya irratti roobsee akka jiruun keenyumatu nu bulchaa dogongora biraatii. Dhaaba siyaasa haaromseen feenetu jidduu kana seenee jenneetiniin irra taraatiniin turre. Ammallee waan isaan hojjetan irratti tarkaanfiin kennamaatiin hin jiru. Tarkaanfiin kan kennamu ammallee OPDO'n ODP ofiin jedhan. ODP ji'uma sadii geejjiba aangoo 4 kiiloo seenan san ji'a 3 qofaaf mul'isan malee OPDO dullattii duraanitti deebi'anii jiran. Gaafa lammiin keenya waa balleessu guyyaa san gootummaa isaanii agarsiisuudhaaf gaafsan qabaniitiniin gara seeraa dhiyeessan. Gaafa ummanni Amaaraa ummata keenya akka fe'e godhu aangoo isaanii homaa hin mul'ifne. Gaafa Liyyuu Haayiliin Sumaalee ummata keenya naannoo garaagaraatiin qabeenya isaanii irraa saamee ajjeesee waan fe'e irratti raawwatu gaafa kana aangoo isaanii maaliif mul'ifne? Aangoon isaanii ummata keenya qofa irratti asirratti sabboontonni keenya osoma jiran lammaadha. Haa ta'u lammaan sabboonaadha. Sabboonummaan isa keessatti mul'ata. Yoo akka Abiyyi kana ammas yoo of duuba hin deebine. Obbo Shimallis isaan illee humaan jiru. Warroonni isaa gadi hoo gaaffii ati na gaafatteef ummanni nafxanyaa jechi isii tanaan dura amma baanii fuula miidiyaa irratti bahanii dubbatan malee jechi isaanii hangoo ammaatti illee haaromsa qeerrooti dhiya qeerrootiin as gaanii tuffiin isaan nu qaban ka duraaniitirra jijjiirama hin qabu. Akkuma muummichi keenya nu tuffachiise sallaalaniiti. Ummanni Amaaraa nafxanyaan ummanni Habashaa jalqaballee haala suukanneessaatiin biyya keenya ka seenan ammumallee waanuma akkasiisan karaa jilaatiin raawwataatiin hin jiran. Qabeenya ta'e isaan harka jira. Qabeenya kana tamaamananiiti. Qabeenya kana abdataniiti moo mana amantaa isaaniiti irratti boombiif matariyyasii fi meeshaa garaagaraa galfatanii jibbiinsa nama keenya qaban akka adurreen hantuuta eegdutti haasawa keenya eegaatiin karaa jalaatiin kan wanni jedhan kun jibbiinsi isaan daran qaban ifa ba'uudha. Haasawa keenya sa'aatiin nuu kenname akkuma dhumate haasawa guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaarra nuu tura.